Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkamii nagaa keessanii hordoftoota Ooliyaad OR baga nagaa jiraattanii nu gammachiisan isiniin jedha. Hadda aappii baay'ee bareedaa tokko isinii qabadhee dhiyaadhee jira. Aappii kana ni jaalattu, itti gammaddu isiniin jedha. Baay'ee tokko waan gaariidha. Barumsaan isiniif gadhiisu hunda sirriitti hordofaa, isin fayyadadheetiniin abdii qabaa isiniin jedha. Saniin dura maal gootu akkana YouTube keessanii seentu jechuudha. Barumsaan isin gadhiisu argatuu fi qonnaa jechuudhaaf as bira iddoo sarchii kana ni tuttu jechuudha. As biratti maal jettanii barreessitu Ooliyaad OR jettanii barreessitu sarchii ni gootu jechuudha. Haala kanaan isinii baasa jechuudha. Haala kanaan akkana keessantanii as bira subscribe gootanii jechuudha. As bira kun achi mallattoo as biraa tana mallattoon notification kanas ni tuttu jechuudha. Achiin booda all bakka sanarratti ni tuttu. Achiin booda barumsi kiyya waan isin gadhiisu hundi isinii dhufaa. Akkasitti wal jajjabeessaa isiniin jedha. Kan biraa immoo aappii ani isin gadhiisu hunda argachuu yoo barbaaddan as keessa seentaniitiin argachuu ni dandeessu jechuudha. Akkana viidiyoo kanneen keessa akkana seentaniitiin haala kanaan akkana argachuu ni dandeessu jechuudha. Waan ani isin gadhiisu fakkeenyaaf mee kanarra isin gadaadhabuuti. Haala kanaan waan ani isin gadhiisu as bira laayikii ni gootu akkanatti. Achiin booda as bira dhuftanii jechuudha. Kunoo bakka kana akkanatti ni tuttu jechuudha. Akkasiin ni qaqqabdu as bira jiraa jechuudha. Aappii ani isin gadhiisu jechuudha. Achi liinkii kana jala seentanii akkana argachuu ni dandeessu jechuudha. Mala salphaan haala kanaan gara kana isin dabarsaa isin san tuttan kunoo as biratti daawunlood bakka kana ni jira. Achi bira tuttanii yennaan seeraan isinii bu'aa gara barumsa kennaa dabraa isin jedha. Hadda barumsa qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Barumsa kana baay'ee ni jaalattuudha hordoftoota Ooliyaad OR. Barumsa baay'ee tokko jaalatamaadha. Kan guyyaarraa kun YouTube keessan akkamii akka sirreeffatan warroonni YouTube dalagu jirtan kun warroota mee akkamii seentanii seera isaa sirreeffachuu dandeettanii YouTube ni keenya ka hojjetaa jiru maaliif hojjetaa jirraa jecha jedhuudha. Akkanatti as keessatti shuruun bakka dhukeenya keessa ni seentu jechuudha sirreeffatuudhaaf. Achi akkan dhuftanii as bira bakka biraatti kana tuttan haala kanaan isinii baasaa. Jalqaba irratti illee isinii baasu ni jira. Akkana YouTube bakka itti kana keessa ni seentu jechuudha. As bira seentanii jechuudha. Haala kanaan akkana viidiyoon isinii baase maal gootu sarara sadeen as biraa kana tuttu jechuudha. Kun gubbaa kana akkana yoo sarara sadeen kana tuttan bifa kanaan isinii baasaa jechuudha. As dhuftanii isin maal gootu bakka kana tuttu jechuudha. Asii gad jechuudha. Akkana tuttanii jechuudha bifa kanaan. Yoo akkana tuttan akkana isinii fidaa jechuudha. Inni waan kana haala kanaa yoo isinii fida isin as bira dhuftanii jechuudha. Akkana of eegsisitanii iskiriinii akkana of eegsisitanii bakka kana bakka YouTube footoon keessan jiru kana footoo YouTube keessan jiru kana acha bira akkana tuttanii gad dhuftanii ammas bakka kana tuttanii jechuudha. As bira channel bakka jedhu kana jechuudha. Erga achi tuttanii boo akkana isinii baasaa. Achi booda as bira YouTube studio bakka jedhu kana as bira tuttanii jechuudha. Ammas kun as bira obsaan eeggattuu haala kanaan isinii baasaa jechuudha. Haala kanaan yoo isinii baase isin asii gad dhufuu qabdu jechuudha. Kun hedduu kana bakka kana dhufuu qabdu. Akkanatti ofii as guddistanii jechuudha. Haala kanaan akkana ofii guddistanii jechuudha. Akkanatti hojjetanii akka sirri isinii mul'atu jechuudha. Haala saniin ofiisistanii yoo jettan isiniif salphataa. Achiin booda sitiingii san tuttanii jechuudha. Akkasuma isin erga tuttaniin booda dhuftanii maal gootu ammas bakka chaanaallee tuttan argaa jirtanii miti. Akkana of eegsisuu danda'an jedhinaati. Kun as bara chaanaal bakka jedhu san
achi bara tuquu qabdu jechuudha. chaanaalii tana kunoo dhiifama as bara jechuudha. chaanaalii bakka sana tuquu qabdu jechuudha. achiin booda dhuftanii as bara tuqxanii jechuudha. advanced settings jedhu kana bara tuqxanii jechuudha. kunoo as bara jechuudha. akkana tuqxanii jechuudha. haala kanaa yoo tuqxan maal isinii baasaa? waa sadiin kana isinii baasaa jechuudha. kunoo sadiin kana yoo akkana isinii baase kan inni gubbaa kun jechuudha. ila kunoo waa sadiin kana isinii baasaa jechuudha. kun kana kunoo sadiin kana isiniif baasaa jechuudha. as baraan kun kana jechuudha. isin eessarra kaachuu qabdu? kunoo asirra kaachuu qabdanii jechuudha. kunoo bakka kanarra kaachuu qabdu jechuudha. ga'eessotaaf kan fayyadu isaa jechuun waan isin hojjetan kun maaliidhaaf fayyada wanta jedhudha. kan gubbaa kun daa'immaniif fayyada. kan ammarra kaadhe kana kun yoo ka daa'immaniif ta'e as gubbaa kan raddeeffattu, yoo kan ga'eessotaaf ta'e dammoo isa jalaa kan raddeeffattu jechuudha. kanaaf haala kanaan kunoo anamma jijjiiradheetiin jira jechuudha. jijjiiradhee erga ga'een booda fakkeenyaa fi ani waan qara jijjiiradhee jiruuf akkanan naa fidee jechuudha. isin maal gootu yoo akkana fakkeenyaaf jijjiirattan dhuftanii bakka save jedhu kana tuttuu jechuudha. kunoo haala kanaan jechuudha. ani waan qara kunoo bakka kana jijjiiradhee jiruuf kunoo haala kanaan naa fidaa jechuudha. an qara save godhadhee jira jechuudha. achiin booda isiniif sirrataa save yoo godhattanii jettan isin fayyada. seeraan itti fayyadamaa. haga barumsa biraatii walitti deebinuuf nagaaranaaf turaa. subscribe gochuun dagatinaa. Ijoollee Oromoo qaqqaalii share like godhaa.